jiraati. Postota jechuudha akkasuma kun amma kanan postote kun kiyya akka carraatilleetti gara kechatti yoo isin dubbise akka hin deebisneef jechuudha yoo gaaffii jaalalaatis isin gaafatee jiraate akka hin deebisneef jaalalli kiyya qabamee akka jiru akka beektaniif isinis akka miidhamne innis akka miidhamneef jechuudha kan isinitti himaa jiru. Mucaanis asirratti argitan kun jaalalli kiyyaadha akka carraattillee ta'e karaa keessatti dhufee haayoo isiniin jedhe akka hin deebisne adaraa isiniin jechuufaan ijoolleen dubartoota kana booda akka jaalallee akka qabanitti beeknu hundi kechanuu jaalallee kechan asirratti postotuudhaan kun kiyya jedhaati. Postota jechuudha akkasuma kun amma kanan postote kun kiyya akka carraatilleetti gara kechatti yoo isin dubbise akka garuu maal jedha waaqni bara cubbuun mi'aayee arguuf dheebonnu gaarii jaarraa gaddaan ol jettu simbirroon lafa barii anaa wanti naan gallee morkiif morkataa taanaan ni beekna duruu jira kan lammanitti hin qabne maal gootu armee bira qotee bulaa jiruusaaf dafqaan aarsaa kaffalu daa'ima homaan beekne namaan bayee ol galu dantaa keessaniif jecha iyyeessa dhowwuun karaa mee keessumaa maanguddoon maalis hin godhe dara siyaasni biyya kanaa wanti naan galle takka hattuun ija babaasaa kana tame of shagga dhiisaa dhugaa sodaadhaa dantaan dhuunfaa bineensaa fixeensa ganamaati jireenya addunyaa keessa iyyoo armee madeessitanii maanguddoon ajjeesinaa egereef nu eebbisaa urka nagaarraa maddee geerarsa dhugaa sana salaaleef nu deebisaa. Dukkanni sadaangessee kan hin dhokanne haqni imimma fi qambarrii sangaan baatu ummatatti gootanii gadi yaastanii salaamawi salfii baatu yoo ummanni isin irratti bayan ajjeestu ofii keessanii kadhattanii itti humnaan reebdanii maal gootanii salaamawi salfii baasaa ummata yoo inni dideen ajjeestu kun ijoollee kichuu salaalee keessatti karaatti hafan ijoollee maal fakkaatu dhimma maalitti maaltu isaan gasham ummannoo taa'ee jiraachaa jira ofiisaayyuu guyyaatti sii tokko nyaateetu kan inni oolaa jiru dhimma maalitti dhaama inni isinii siyaasa ummata kanaan siyaasa godhattanii waggaan dallaltan adda bilisummaa Oromoo balleessuu hin dandeessan utuu dandeessanii qaata balleessitu sinii galee ijaan dandeenyee fi ummata kana uummanni kun immoo ofiisaa dandee of keessaa baasuu hin danda'u lubbuusaa yoo akkatti bushatu hin qabu sii galee atiin doorsista adda bilisummaa Oromoon doorsisa eddee kamitti haajitu Oromoon kanarra sabni biraan wajjeesee nu wayya beeki dhugaa rabbii sabni biraan nu bitee nu wayya baye iyyitee irree tokkummaatiin kaata beeki Oromoo adda lamatti kuttanii isa kana najjeestaa isa kana nawwaaltaa isa kana indabbara dhugaa rabbii imimmaan dhalayyeessaa indabbara erga mootummaa taatanii jara kana faana olii galtanii aangoo keessa qooddachuu isinii galee utuu kun jiru dhimma maaliitti waggaan haati Oromoo teessee boossuuf dhimma maaliitti koppiliinkinaa godhaa uummanni kunis wayyoo eessan qawwee baattu aangoorra jirtu uummanni maal sin godhe an uummata fixxan yenna barbaadan salaamawi salfii qambarrii sangaan baatu uummatatti gootanii gadi yaastanii salaamawi salfii baatu yoo uummanni sin irratti bayan ajjeestu ofii keessanii kadhattanii itti humnaan reebdanii maal gootanii salaamawi salfii baasaa jirtu uummata yoo inni dideen ajjeestu kun ijoollee kichuu salaalee keessatti karaatti hafan ijoollee maal fakkaatu dhimma maalitti maaltu isaan gasham ummannoo taa'ee jiraachaa jira ofiisaayyuu guyyaatti sii tokko nyaateetu kan inni oolaa jiru dhimma maalitti dhaama inni isinii siyaasa ummata kanaan siyaasa godhattanii waggaan dallaltan adda bilisummaa Oromoo balleessuu hin dandeessan utuu dandeessanii qaata balleessitu sinii galee ijaan dandeenyee fi ummata kana uummanni kun immoo ofiisaa dandee of keessaa baasuu hin danda'u lubbuusaa yoo akkatti bushatu hin qabu sii galee atiin doorsista adda bilisummaa Oromoon doorsisa eddee kamitti haajitu Oromoon kanarra sabni biraan wajjeesee nu wayya beeki dhugaa rabbii sabni biraan nu bitee nu wayya baye iyyitee irree tokkummaatiin kaata beeki Oromoo adda lamatti kuttanii isa kana najjeestaa isa kana nawwaaltaa isa kana indabbara dhugaa rabbii imimmaan dhalayyeessaa indabbara erga mootummaa taatanii jara kana faana olii galtanii aangoo keessa qooddachuu isinii galee
Utukuni jiru imma maalitti wagga haati Oromoo teessee boossuuf imma maalitti. Koppiliinki naa godhaa uummanni kunis ላይ ቲክታክ 20 ጊዜ ተቃጠለብኝ። ቲክቶክ እንዴ ሎኬሽን ይሆናል ብለህ ካል እንጂ ቲክቶክ ከለከለ እኮ አላልከኝም። እንደዛ ብትለኝ እኔ እንድቃልቀባማ ተቀባው እኮ እኮ እኔን ዱቄት ስቀባ ሪስትሪክት አድርጎኛል ነበር። ለማንኛውም ዱቄቱን አምጥቼ ተቀብቼ ይሄ ሁሉ ነገር አድርግቼ ቅጣት ታዲያ አሁንም ሌላ ቅጣት ልቀጣ ነው? በቃ እሺ ይሁን ችግር የለውም። ይቅርታ ፓፓው እንዳይቆም ጋይስ። ኦ ማይ ጋድ ጉዞ ዳርባሽ ሜምበር መሆን የሚችሉ ሰዎች ደግሞ ላይ ያለችውን ኦሬንጅ ሸርት የነካችሁ ጋይስ ኤኒዋን ዳት ካን ቢካም ሜምበር ሁሉ እንደዚህ ቴንክ ዩ ቤቢ ቴንክ ዩ ሶ ማች ኪፕ ታፒንግ ኪፕ ሼሪንግ ጋይስ። ሁላችሁ ሜምበር እየሆናችሁ ጋይስ። አሃድ ፍርፍር ኢንሲ የሃባችሁ ጁሪዬ ቴንክ ዩ እንደዚህ ሜምበር ነው። እሺ ጋይስ ላይ ያለችውን ኦሬንጅ ሸርት የነካችሁ ቢካም ሜምበር ኪፕ ታፒንግ ኪፕ ሼሪንግ ጋይስ። ላይክ ጌት ደብ ሌትስ ጎ ሲማ ኤል ቴንክ ዩ ሶ ማች ሲማ ኤል ኒው ሜምበር ቴንክ ዩ ሶ ማች። ሌሎቻችሁ ሜምበር ሁኑ ጋይስ። አረጎራው ሌትስ ጎ ዳኩን ዲበቹን ሀፌ ጅራይቱ ቲክቶክ ዋርኒንግ ፊቱ የገሌ ጃኒ ገላገለምኔ አማስ በርበሬስ ዋሁን ዳው አደበቃ خلاص ጻፍ አድርጉልኝ ጋይስ። ገላገለምኔ ዋሁን ደጋፈ ዶርኬ ዋዱ ገኒስኒ ዶርካ ከነቦት ሁንዲ ኸኛው አስረዳንሱ መተበነቹ خلاص እንዴት ነሽ ብላሻለች። ታፕ እናርጋይስ 40 ላይ ክንግባ። ምንድነው እስቲ 49 ሰዎች የበላችሁት እራት? አንተ ሁሉ ጊዜ ምራት ነው እንዴ? ጁሪ ሽሮ ሌትስ ጎ ምን ችግር አለው? አንቺ ምን እንደበላችሁ ታይሚንግ ጋይስ። እኔ ዛሬ ጥብስ ነው የበላሁት። ኦኬ ናስ ዋትስአፕ እዚህ የኔ ሰዎች ማኪን ቺዝ ሽሮ ሰላጣ እኔ ደግሞ ፍርፍር ነው የበላን። ሁለት ጊዜ ነው ፍርፍር የበላው። ከዚህ በፊት ፍርፍር ነበር ያልከው ምንድነው? በጣም ነው የምትወደው? እና ታዲያ በህይወቴ አንድ ቀን ብቻ ነው እንዲህ ፍርፍር የምበላው? እሱ አይደለም ሁለት ጊዜ ስለ ራስ ስትጠይቅ ሰማውክና ሁለቴም ፍርፍር ስትል ስለሰማው ነው በጣም ነው የምትወደው ያልኩት። እሺ በቃ አይዛኪ በጣም ላመስገን። ግን ብዙ ጊዜ እንቁላል ሽሮ ፍርፍር ቆይ ሰዎች ላመስገን ተቀምጬ ነው እንደምታመሰግናቸው ልሂድ እኔ ቆይ እና አይታዩኝማ። ጁሪ ሲማኤል ዮርዲ ጃላቲ ፍቃዱ ዮናስ ሀምዚ አይ ላቭ ዩ ማም ቤኪ ኤንድ አኒክስ ቴንክ ዩ ጋይስ ሶ ማች ታፕ ያደርጋችሁ መልካም ምሽት። Maatii nama artikiliin guddaan bar niwusleetarii wanni gubbabbaye gugulii gubbaa jira akkasuma waraabee moo'een miidiyaa waraabee maal jedhu tokko irra jira. Waraabee moo something achirra baasanii ajaa'iba jirta bakka. Jamal godii loojiin suni uummata naannoo saniif maal fayyade? Faayidaa kenneefii jira. Ganaadha barganaadha. Kuni barga amma barga sabaariidha barga sabaariidha. Loojiin duraanii kaachi dhaabatee jira. Laa wanta kaan goone uummata keenya onni fayyadan jiru. Nothing. Waan inni fayyade takka hin jiru. Gaafsanillee namni u'uu jedhee ala kanaa iyyaa ture hattaa naga hiriiratti baasu mara gahe hiriiratti baasee hanga ijoollee teenatti dhukaasa banan mara gahe gaafsanillee iyyaa ka duri anuma waan sa irrattillee. Hattaa namtichi suni faranjichi beeyta nama Jamaal Godii jedhamu kanarraa dhoggaa jedhee himate. Amma maasi fakkaate waa been asiin dabne ilkaa dabe alam waatu nan mul'ataa jira. Maal seeta huddeella amma darasaan maal jetti seeta ustaadni beekanii yoo qaraatu hadiisa musnada waan jedhamtu jira. Salaatu salaam. Kiyya waan isaan jedhan jechuudha. Kanaafuu akka amma dhageenyutti huddeellaan gadhiifame maali? Akkuma siin jedhe warra baalee dhalate caala dhagahi warra baalee caala namni guddina baaleetiif cinqamu hin jira. Dhugaa rabbi yoo dubbanne maa osoo bal'oodha Oromiyaan. Kanaafuu inni itti aanama ta'uu dhabuun huddeellaan gadhiifamuudha. Madda rakkooti. Kuni qaanfatu qaba mootummaan keenya. Mootummaan buleeyyan keenya dadhabnee
Teenna abbaa isaa yeetiin qabalamaa finde waan kana salphaa sirreessuu qaba. Positively. Dhugaa rabbii isiniin jedha. Hin sobee? Sirri. Sirraa qaba. Sirreessuu qaba. Yoo ka biraa shumee baardaa irraa dhufe obboleessi Jamaal Gooti itti aanee maa ganda sanii bulchine. Okay? Kuukaa ganda sanii kan jaalanne isa, milkii ganda sanii ka fedhu isa. Kuni waan sirraa'uu qabu akka Oromiyaatittis akka ganda saniittis jedha. Hin dubbannaa mara kuni. Thank you. Welcome warri amma haaraa dhuftanii falmata Arsenal Gobba GM Jambo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Jalalu Waalaikum assalam. Jamaal Gooti ana amma dhufne jaluma kana fayyaa keessan jirtu. Isaanii tole namakin Jamaal. Ay dhuftee ka andi nagara ko xal argezin mal community. No saa sadii olas jala taa'ee dhaggeeffataa ture. Jaalallu koo wajjin namakin. Ahun ko ne gabbahu. Gabbanya kana shi sammo na barko bakalla. Saa sadi turree bata jamu ammanu. Nu yuza sadi turre namtichi si saati isaatu akka biraatiin lakkaa'ee kan jajjirti. Abo Jamal. Laayibii kan jibi baay'inaan Jamaal Gooti. Jutti dubbiin harkaan balleessinii. Lakki dhugaa jedhe haga tiktokii bale saa sadii dhugaa isaa yabboo irraa fuudha. Ayye Arsenal dubbadhu. Reef isin dhagaa ture beeyta. Yaa. Waa'ee amma warri turizimii ganda dhaqee gaara deemee paarkiin kuni isiniin yoona eegee isintu tiisee dhiiga keessaniin eeggamee haqarraa qabdanii jechuu waan akkasii waan fafakkeessan san garte waan santu waa takka walitti hidhata qaba jechuu amma dura yeroo irraa dubbachuu turan yeroo kallattiin atiif ispeeshaalii jaalalloon fa'aa dubbachuu turtan sani ummata kana jecha isaan jedhe kana jechuu ture jechuu warri kuni warra waan kana tursiisee warra itti cabe warra qe'ee abaabayyuu fi akaakayyuu isaaniitii bakka dhaqan hin qabu guyyaa nu jennu sani maal jechuu ture warrummaan amma jedhu kun afaanuma saniin deebi'anii namoonni cinaan dhamaayyuu warra seeraan ala dhufee qubatee wayii jedhanii haasa'uu ture yoo yaadatan taate. Galato, yes. Clearly akka lafa sanbee nuti akka gaara sanbee nuti dhugaa rabbiisa yoo dubbanne namnummaa lafa san qubatuyyuu ilmaan arsee as tokkoon saniin ala hin jiru even tuulama yoo achiin qubatu jechuu gaara san keessa never ever namnummaan tokko hin jiru dhoggaa osoo hin taane hin qubatin uummata akka gaaruma sanuyyuu ilmaanuma arsee qofa faqat tokkoon qubatu jechuu namni biraa dhugaa dubbachuudha. Guyyaa sana immoo gara birraa dhufu hin beeku ilmaan arsii bakka irraa dhufte lafti ta'e isaaniitti beeyinaati akka nutti manitti haqa ammoo akka tiisan kana naaf hin galle jechuu barbaadeetti lafti sunsee isaanumaan himamti. San jechuu barbaadeetti. Naannoo dubbiniyyaa jedhan quraana keessatti illee niyyaa maantiisaa turre. So kana kalammata ammoo warra bakka san dhalatee maaliif akka waan saniin toowwannee waan kana hin goone ka jedhamu irratti iddoo amma warra sila baalgizee ta'ee biyya bulchuurallee warra biraati waan paarkii kana kaajayyu jechuu kana as gabaabamatti akkanaaf galutti ani isaanirra jabaadha warra isaanirra jabaa kennanii arsiif kennuun kunnuu dhabanii jechuu barbaadeeti as gabaabamatti. Galatooma. Yaadata Jamaal Gooti gaafii kantiibaa Baalee caayaa irra gaafatan sani hidhamni keessanii olirraa gahee agar gadii gahaa jedhee gaafatee ni ture bara. Yaadata gaafii isaa sana. Yes, gaafatee ture mucaaniyaa. Yep. Yeah. Dubbiin baadhee isaanillee ma beekan jecha dubbii kana argite. Nu amma warri Baalee bakka bu'ee paarlaamaa keessa jiru warri olaanaa jiru warri gadaanaallee jiru. Gaafii akkana kanneen keessumaan deessinee fi isaan bakka bu'aa uummata egaa bakka bu'anii gaafii akkana kana uummata irraa deebisuu qaban si galee. Of course. Uummata kana bakka bu'uure jedhu. Mootummaan dhaqee yeroo gaafa shan akka sinaanaa shanan laalee warra roobee dubbisee akka isin Baalee inni fedha jedhee xaqalaa ministeerri marti uummanni maa hin dubbanne uummata waa itti godhamoo jechi kiyya maa hin dubbanne maan hin jedhe akka dhuunfaatittis ta'ee akka biyyaatittis ajaa'iba bara. Jaalallo falmata jedha namni kun biyyi irraa kaafadhame. Akkasii uffata. Assalamu alaikum warahmatullah. Jamu. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Yaa abbaa fayyine. Laal bakka baay'ee namni wanti gongoruun qabne tokko yeroo baay'ee isaa
bakka baay'eetti dhagaa waan bakka bu'aa namni caffee jiru maan dubbanne namni paarlaamaa jiru maan dubbanne waan jedhu dhagaya. Namni dhiigaan arsooma qabu takaahu namni indigenasii baalee ta'e namni baalee irraa bakka bu'ee lakkoofsaan xiqqaa beeka dhugaan jiru. Anama okay bakka mandaloota kiyya naannoo mana kiyyaa sitti himama namoonni paarlaamaa bakka bu'anii ittiin jedhan dhugumaa fa'aa maartaa fa'aa warra beeku sitti bara qabataman jechuudha. Paarlaamaa kan bakka bu'ee ittiin jiru. Namni maqaa bariisoo waariyoo qabu nama tokko keessa jira. Godina Arsiitti maal beeki? Caffee keessa namichi tokko Dr. Bonso jedhanii Yuunivarsiitii Arsii meedikaal daayireektaraa isa qofa bakka bu'ee fi dubartiin lamaa wayiin jirti sadii achitti kaafee abbabeechiif bakka leenci fa'a dhugaan jiru kana jechuudha. Kanaafuu nama kanarraa maaf naan dubbanne illee ana eeguudhaaf xiqqoo sirraa akkadhaa jechuudha. Dhugaatti namni sun bakka na bu'ee deeme moo dantaa siyaasaatiif nama waan itti fe'atan baay'eetu achi dhaqee kan ibsan beekuun barbaadu. Abba fayyinee nu bakka buufanne namni beeknullee waan jiruuf isaanumarraan gaafii dhiyeessuu barbaanna garuu asiin dura warri biyyaa maa caalisa ka jettaniif namicha maanguddicha tokko yaadatanii abbaa maanguddoo biyyaa jedhamanii daqiiqaa 52 mucaan dubbise wayii Jamal godhii yaadatu. Haji Mokshee abbaa kiyyaa. Amma jaarsota akkasittuu bakka maqaan dhahinaati amma jaarsota akkasittuu baay'ate beeytanii biyya keessallee warruma dhugaa ummataa dhoksuu deemu warruma maallaqaan xiqqoo waanuma xiqqoo argatee mootummaa faarsu kanattu baay'ate dhugaa ummataa amma dheengadda kana waan jedhan suuqiin adii gamtu roobee keessatti martuu walgayii olii qabamanii achuma keessatti harka dhahaa turan jedhan achii gabaanii booda maaliif harka dhohine jedhanii ol gaafatan suuqiin kennallee diigamaa bar jedhanii ol gaafatan jedhan ummanni uummata akka bakka waan ta'e hin beeku ummanni. Obboleessa kiyya. Karoora jiru baay'ee akka jiru diigamee dhameera. Adaamarraa kaasee akka goobbaatti. Mootummaan achi dhaqee hawwannummaan keenya jaarsonni teenya hawwanni teenya maal dubbatu dhabde mootummaa bari faarsaa rakkoo kee ittiin himattu hara uummanni rakkoo qaba. Cinaan faarsaa ilil jettee faarsitee rakkoo kee ammoo ittiin hasaaftu wanta kana caalu jira. Kanaafuu rakkoo qaba uummanni illee jamu uummata illee dubbisa. Waan ofii dubbatuu qaban gaafatuu qaban. Tumaan injiruudhaan injiru waan ofii gaafatuuf eessa dhaqanii abba torbaa si dhaladhee jechuudha dhan jabaataa. Uummanni rakkoo qaba. Meebii falfala mallasaan dalageetu irraan banne ka dajaan dur goobba taa'eetiin uummata keenya godhaa ture. Falfala santu hin banne irraa uummata irraa. Malee wanni isaan dubbatu dhuggu jira jedhee yaaduwan. No, uummanni amma asiin dura gaafamu